Oromia ballo biyadati balla Butusi komando arti bale lala Burqat le tota boko jiran bale Hawa walingene hanura Oromia dawana pimpini Harange di wallo wallaka kwambara Jimma abba dubari nu abba bora Bule hora lalle ngarakuti demna Ya ballo moyane biyanga bakemna dawana borana Panura baleti Dohada bahania Oromia diananaya Kenya panura baleti Abakiyo Dohada bahania Oromia irananaya Abiyo ya Nuruzainia Abakiyo Dohada kabakiba Wananutule nurajiba Abiyo ya Nuruzainia Abakiyo Dohada kabakiba Wananutule nurajiba Biya mukabiya kareni abagiyo biya dubro magalani Oromia diya nandaya Oromia diya yadanta abagiyo kabano kula magadisa Oromia diya nandaya Oromia biya godota abagiyo sorati ara yoda Oromia diya nandaya ilma mabadala kayate abagiyo dirati bati binezota Oromia diya nandaya Kitaaba barreessan keessatti, diraamaa hojjetan keessatti, walaloo walaleessan keessa, sirban keessatti quuqama saba isaanii ibsanii wantoota aartii dubbannee hin fixu ga'een isaan bu'aa qabsoo Oromoo keessatti bu'aan isaan gumaachanii diqqaa miti waan hedduu jechuudha. Mee gama aartii keessatti haganuma siin jedheeti mee haala yeroo hagana yoo jenne aartiin artistoonni Oromoo bu'aa bayii hedduu keessa kan lubbuutti dhaban akka Eebbisaa Addunyaaf akka Sumayyoo Muusaa fa namoonni hedduun ciccimoon hedduun lubbuu isaaniitti dhabanii itti wareegamanii meeqaan isaanii isiniyyuu biyya keessa irraatti baqattanii namoonni meeqaa qaamatti miidhamanii itti jijjiiramni walirraa kun kaan irra koree kaan qabatee as ga'ee jira jechuudha. Yeroo as ga'e kanatti jijjiiramni bara darbee 2018 keessa jijjiiramni dhufee wayyaaneen gama hundaanuu uummanni Oromoo qeerrooniif qarreen dhakaa itti tuultee karaa itti cuftee weellisaan Oromoo gamaa gamanaa itti bookkisee artistiinis akkasuma godhee wayyaanee ofirraa kaasee jijjiiramni dhufe. Namoota naannoo 6,000 qeerroo lubbuu 6,000 qeerroof qarree haawuliif abboolee keenya itti dhabneet jijjiiramni dhufee jijjiiramni kuniin mee amma waa'ee jijjiiramaa kanaa jijjiiramni kun hin dhufee iddoo jiramoo iddoo hin jiru yoo iddoo jiraate haala maalirra jira yoo karaa irraa goreera ta'e maaf goree dogongorri maali jijjiiramni daandii dildila yookaan mootuu riqicha irra kaawwamerraa jigeetti dheenkuufe tureera. Baay'ee Oromootu ani gaafa Abiyyi angurratti ol ba'u sani waa tokko barreessee ture. Abiyyi kun baay'ee ganaadha. Ifama naa godhiiti
gantuudha biyyi gantu yommuu siin jedhu tokkoffaa nama tokko waa hedduun tilmaamuu yookiin ilaaluu dandeetta. Namni amantii ofii gane, namni abbaa ofii gane, saba ofii hin ganu yookiin mootu nama biraa hin ganu jechuu hin dandeettu. Gaafa inni ol baheetiin Minilikiin faarsee achiin booddee haadha ofii faarsee haadha isa dhalte haadha ofii faarsuun gaarii abbaa isa dhalte guyyaa takka illee taatu abbaan kun waa xiqqoollee taatu beelallee taatu isa baaseera yookiin mootu qalama irra ittiin baratee namni kun asiin akka ga'oollee waa xiqqoollee taatu godheefii jira. Fakkeenyaaf gaafa inni waa hunda kana wannoo jedheetiin ganee abbaa ofii xiqqeessee haadha manaa ofii ol kaasee haadha manaa ofillee kaasuun gaariidha. Sun bahameenyaaf akka fudhan. Garuu namni kuni gaafa inni abbaa isaa wannoo jedheetiin wannoo jedhu maal jedhee barreesse beektaa? Dhiifa manaa godhaati. Sila guyyaa takka illee taatu jedhee. Abiyyi kanaaf abbammaan kun toluma guyyaa takka illee oolee fi hin qabu maaliif waa'ee abbaa isaa dagatee dhee poost godhe. Oromoon hedduun maal jedhanii narra barreessan wannoo itti kaatan jedhan. Gaafsan namni sun gaafsan tokkoffaa ganiinsa waa hedduu nutti mul'isa. Ganiinsa abbaa isaa nutti mul'isa. Oromollee gaafuma san gane baay'isee gaafuma san Oromollee gane. Tooftadhaa fi yookiin mootu jara kana sobuudhaaf jenne. Gaafuma san Minilikiin namicha nu nyaatee harka nu muree harma nu muree har'a Oromiyaa teenna sirna impaayera naftanyaa yookiin impaayera Minilik yookiin mootuun Itoophiyaa tana jalatti nu harkaa gate san namichi san nutti faarse. Gaafsan tooftadhaaf jennetti callifne jechuudha. Gaafsan irraa Abiyyi waan deemuuf nu akeekkachiisee ture. Haa ta'u Oromoon hundi tooftadhaaf jenne itti deemne namoonni beekamollee namoonni mootu beektonillee hayyoonillee tooftadhaaf wanti kun daandii marra jira. Lammallee baay'ee uummata Oromoo ofiifuu sobametti uummata Oromollee sobe. Sigalee namichoon kun nama gaariidha. Abiyyi jechuun ana jechuudha. Qabsoo Oromoo kanaaf ana caalaa namni gahee guddaa taphachuu danda'u kan mootu galmaan nu ga'uu danda'u qabsoo tana nama kana jedhee nutti kenne jechuudha. Namichoon kun waa hedduu gane jechuudha. Oromoo gane. Namichoon wannummaan inni wannoo jedhu inni irratti uumamee ganiinsa irratti jechuudha. Qabsoon tun gaafuma inni ol ba'e irraa jalqabee kararraa maquu jalqabdee jechuudha. Sigalee tooftadhaaf jechaa turre namichoon dhugamaaf baay'ee Itoophiyaa jedhu kana namichoon seenaa Oromollee waan beeku natti fakkaatu Abiyyi dhiifa manaa godhiiti. Seenaa Oromoo tanaayyuu seenaa Itoophiyaa tanaayyuu eessarratti akka ijaaramte akkamiin akka ijaaramte Itoophiyaan maan tunuu eenyurratti akka ijaaramte Itoophiyaan Oromoon osoo Oromoon keessaa baate Itoophiyaa wanta jedhamtu hin jirtu. Itoophiyaan maanuu duuda Oromiyaa fi Oromootarratti ijaaramte. Saba bal'aa kana achi dhiibdee saba bal'aa kana diina gootee saba diqqishuu Amaara san keessa oduu amma wannoo jettee Amaarri diqqishuudha. Saba xiqqoodha. Naannoo Amaaraa san keessa osoo Walqaayit keessaa baay'attee uummanni keenya Kawallollee keessaa bahee Agaolleen maalleen keessaa bahee jedhee Amaarri parsantiin yookiin mootu uummata miliyoona 30 jedhan sun soba taatee jechuudha. Uummata miliyoona 10 yookiin 20 guunne taatee jechuudha. Uummata miliyoona agattii tanaatiif jettee uummata miliyoona 50 60 ganuun kuni wannoodha. Mucaan kun akkaataa itti baay'ee akkaataa itti guddina keetiitu murteessaadha waa hunda keessatti qabsoo keessatti. Har'a namni tokko qabsootti maa cicha yoo jedhan yookiin qabsoorraa amma fakkeenya Jawaar maa qabsoorraa deebuu dhabe maa qabsoo ganuu dhabe yoo jette akkaataa inni itti guddate osoo hin gana jedhee sammuun isaa san hayyama. Maaliif akkaataa itti irratti guddatte aadaa seenaa sitti himamaa guddatte santu waan sansi wannoo jedhaa jechuudha. Mucaa haati isaa Amaarummaa fi nugusummaa itti dhaamataatiin biraa duute jechuudha. Oromoon biyya san keessatti akka gad aanaa
akka mootu saba biyya san keessatti waan takka hin qabnetti onnoo jiraatan ture. Qabsoon gaafa duraatirraa jalqabamtee kararraa maquu jalqabde. Garuu tooftadha jennee deemaa turre namichoon daranuu mootu tooftaa miti wanti dhugaadha jedheeti paarkii andinnati moo andinnat paarkii jedheeti mootu achiin booddee as baasee mootiidhaan abboota isaa Minilikii fi Hayila Sillaaseen akkuma nama jiruutti siidaa isaanii gad dhaabeetiin Oromootti argisiise jechuudha. Teessise. Yaleen waan Oromoo ibsu jedheeti odaa jedheetiin waan inni paarkii san keessa kaa'e namoonni immoo biyya galtaniitiin argitan nuti immoo televiziyoonaa fi piikcharii adda addaa argina. Anillee hin galle. Waan sun raafuu beektaa? Odaa odoon taane waan raafuu achi dhaabinatti fakkaata. Sigalee goommana raafuu jedhamu san waan achi dhaabinatti fakkaata. Odaa odoon taane raafuu. Kanaaf qabsoon Oromoo odda karra raamayite ooltee bubbultee jirti. Namichoon siidaa abbootii isaa yookaan mootuu akaakayyoota fi abaabayyoota isaanii Oromoo irratti ijaaratee sirna nafxanyaa deebisee nurratti ijaaruudhaaf wannoo jedhee Oromoota sabboontotaa fi Oromoota quuqama sabaa qaban ofirraa ari'ee warra gantoota fi warra abbootii garaa of jalatti ijaaree itti wannoo jedhee bubbulee turee jira. Kanaaf arras Oromoo kabaasu maali yoo naan jette Oromoo kabaasu arras qabsoo isaati. Oromoo arras biyya ofiit irratti abbaa ta'uudhaaf biyya qabsoo ofiit irratti abbaa ta'ee qabsoo isaa nama ofiif fedhu filatee itti deemachuudhaaf kaaraalee isa baasu qabsoo duruu beekna. Qabsoon nuuf haarawaa miti. Baay'ee Oromoo kana booda Oromoo abbammaan fedhee gabroomsuu hin danda'u. Abiyyi ergamtuu nafxanyaa tana dhiisitii abbaan fedhe yoo dhufe wayyaanee hagas geettu akka Afrikaatittuu akka addunyaatittuu akka gaariitti warroota hidhatanii haga funyaatitti hidhatte sanuu Oromoon qeerroon Oromoo fi qarreen Oromoo sabni Oromoo bal'aan didee ofirraa kaasee jira. Abiyyiin immoo har'allee diddaa yeroo muraasaa qofti itti sagaa jechuudha. Finfinnema qotee bulaan Oromoo yookiin naannoo Finfinnee uummanni Oromoo qubatee jiru akka waan takka hin seenne hin baane yoo godhanii beelessanii jedhan qabsoon Oromoo achirratti raawwattiif. Kana Oromiyaa guuturraa akka Finfinnee waan tokko seenne waan tokko hin baane yoo godhan jechuudha. Bishaan irraa kutanii, ifaa irraa kutanii ofiinuu harka kennatti jechuudha. Qabsoon Abiyyi irratti godhamu haga tawayyaanee san nu dhufaatu. Amma tarkaanfima yeroo takkaati jechuudha. Kanaaf Oromoo kabaasu har'allee qabsoo ofiitti deebi'ee qabsoo ofii oofachuudha. Tokkummaa isaa amma yeroo kanatti oppidiyoon maal gochaa jirti uummata gandaan. Abiyyiin waan Jimmaan ta'eef miti uummanni Oromoo kan irratti duulaa jiru. Waan Shawaa ta'eef miti. Waan Iluun ta'eef miti. Waan Booranaan ta'eef waan Gujii ta'eef waan gantuu ta'eef uummanni Oromoo qabsoo Oromoo waan ganeef irratti duulee ofirraa fonqolchuudhaaf. Abiyyi Minilik jaarraa 21ffaati. Hama Minilik gurraacha sanirra Minilik hamaan Abiyyi magaala kana. Kanaaf Oromoon kana beekee Oromoon qabsoo isaatti cichee tokkummaa isaa jabeeffatee tokkummaa isaa irree godhatee qabsoo isaa jalqabe. Fiixan baafachuun kana booda ammallee ta'e isaati itti beeknaa qabsoo ta'e itti deebi'ee nama. Fulbaana 30 irra namni tokko taa'ee isa laalu Abiyyiin. Immoo nama uummata indamassalan maali akka warra keenya duraanii warra darguu fi warra Hayila Sillaasee san godhata barimootu. Aadaa warra sanii dhaale. Namichoon wannuma Oromootu irraa argitu zaatuma Oromootu irraa argitu. Kanaaf inni dhaqeetiin yoo fedhe Gondariif Gojjam irratti Bahar Daar irratti nugusummaa isaa haa mirkaneeffatu. Oromoo irratti Itoophiyaan sabaaf sablammiin mirgi nama hundaatu mirgi saba hundaatu itti eegamee Oromoon
sabni bal'aan irratti olaantummaa isaa kabachiisee biyya ofii irratti duwida Itoophiyaa baadhatee jiru tanarratti Oromoo ittiifatu malee yookaan Itoophiyaa itti tiisu malee Oromoo tiisuu danda'a malee sabni biraa namni kamuu Itoophiyaa san tiisuu hin danda'u. Itoophiyaa akka tiisuu danda'u saba Oromoo saba bal'aa kana Itoophiyaa tiisuu danda'u. Itoophiyaan illee kan ijaaramtee jirtu Oromiyaa fi Oromoo irratti waan taateef jechuudha. Yoo Oromoon dide mootu gaafa nutti ammaattee irti bara artikil 39 san gaafa as harkifnee jenne nagaatti Itoophiyaa. Itoophiyaa maa hundi jedhamtu hin jirtu. Kijibaa jechuudha. Oromoon filannoo qaba. Arras filannoo hedduu qaba. Oromoon qabsaa hedduus qaba. Qabsoo isaa arallee itti oofuu danda'a, itti fufsiisuu danda'a. Kanaaf qaata hadiidarraa qabsoon gaafuma Abiyyi ol dhufe irraa jalqabee hadiidarraa kurte. Osoo lammaa taate garuu lammaan sun nama gaariidha. Nama Oromummallee safuu Oromummallee beeku. Nama mootu ammallee seenaa Oromollee itti himaa aadaa Oromollee keessatti safuu Oromoo keessatti illee guddate namni kun. Galee garaagarummaan Abiyyii fi lammaatu sani beekte. Namni kun yooma xiqqaatillee yoo jedhe wannoo saba kanaaf laalaa qaba. Kanaaf akkasii qaata hadiidarraa kuttee qabsoon Oromoo. Baay'ee bareeda dhugaa. Wanti jijjiiramaa kun dhugamaa agana caalaa jechuu danda'ama. Yeroon nun ga'u haa ta'u akkuma atuu jette jijjiiramni qarree fi abbootii faa walii kennaan dhufe dhiiga ijoollee teennaa tan bara 2014 keessaa kaaftee aga gaafa jijjiirama sanii nama lubbuu 6,000 itti gabbarre itti dhabne daa'ima diqqaa waggaa 8 kaasee haga manguddoo waggaa 80 itti dhabne jechuudha. Isaan dhufee warroota waan sanurra geggeessan jedhaa turre yeroo fi gara Maqalee deemee jiran. Haa ta'u kan isa caalutu nutti hafee jijjiiramni dhufee akkuma atuu kaafte hin butamee hadiida irraa goreera. Jawaari gaafuma jalqabe arge. Beektaa ijji isaa fagootti argiti. Qalbiin isaallee fagootti waa hubatti. Gaafasuma jijjiiramni hadiida irraa goree jedhe. Illollee gaafuma san Abiyyittuun kenninaa jedhee namni adda mormaa ture uummata kana wajji wal lolaa ture nama kana beeku. Jawaar baay'ee qaroo Oromoon qabdu. Jawaar nama tokko miti uummata miliyoona 50 Jawaar kana jabeeffannee hayyoota kenna hedduu jijjiiru hayyoota fi jajjaboo kenna jabeeffattee Oromoon eeggachuu qaba. Arras Abiyyillee yeroo ajjechaa waan adda addaallee irratti geggeessuudhaaf fannoo jedhaa tursan yoo Jawaariin of jalaa kaase qabsoon Oromoo kun yookaan immoo qabsoon Oromoo kun narra laaffattee dhiyaadaa ture. Jawaar qaroodha. Oromoon immoo nama kana jabeeffachuu qabdi. Namni kun duratti arge. Abiyyi kana keessatti maal jedhe beektaa yeroo Gaaddisa Baadoor irratti dubbatu Jawaar beektaa jedhe. Abiyyiin kun jedhe akka malee Itoophiyaa tana jaalata. Itoophiyaa tana si galee Itoophiyaan inni jaalatu garuu Itoophiyaa ta durii san ta akaakayyoota isaa abaabayyoota isaa warri naafxanyaa irratti olaantummaa qabu warri amaartota andi ቋንቋ andi ሃይማኖት jedhu sani. Arra sirna wayyaanee keessatti bara 27 fi 8 san keessatti sabab sablammiin kamuu aadaa ofii afaan ofii haga haa xiqqaattullee haa guddattullee haga Oromollee itti dararamuu baatan aadaa ofiitii fi seenaa ofii waa hunda ofii baratee yookaan mootu eenyummaa ofiitiin boonatanii waggaa 27 guutuu jiraataa bahe namni kun. Arra moo waan san dimokiraasii waa xiqqoo argisa yoo harkaa fuudhe jettee arra namni kamuu isaaf hin ciisu. Abiyyi gaara dhiibamuu hin dandeenye dhiibaa jira beeki. Sirna dhiibamuu sirna dhiibatiin as deebisuu hin dandeenye dhiibee uummatatti diruudhaaf deemaa jira. Uummanni irraan fudhatu Oromolleen irraan fudhatu sabab sablammiin kamuu irraan fudhatu jechuudha yeroo kanatti.
Dhugaa akkuma kaasne gaafuma jijjiiramni kun dhufe jedhamu wantoonni akka karaa irraa goraa jiranii dubbatamaa ture. Jawaar karaa barreessaatiin karaa sagaleenis dubbataa ture. Ittuma cicceeraa wanti sun dhugamaa arra argitee yeroo kanatti waa'een jijjiiramaa inumaayyuu hin yaadama. Jijjiiramni ni jira. Waan nama jechisiisu waan jiru natti hin fakkaatu. Bakka Amiin Huseen bakka hin jirretti, bakka lammaan uggurametti. Ani lammaa uggurame kanallee dhiifama naa godhaati. Lammaa qaama jijjiiramaa keessaa qaama abdatamaa ture. Garuu abdatama jechuun qaama jijjiiramaa sana keessatti yoo quuqama saba keetiif qabaatte namichi kun raayyaa ittisa ministeera Itoophiyaati. Ministeera qofaayyuu miti. Raayyaa ittisa biyyaati. Hoogganaa raayyaa ittisa biyyaati. Namni kun iddoo sana gubbaa taa'ee yeroo haati Oromoo duutu, yeroo daa'imni Oromoo duutu, daa'ima wayii karaa Harargetti arge gara Hararii sanitti mataa isaanii gajissani. Yeroo daa'imni akkanaa ta'u, ani lammaa afaan dammaa jenneeni. Quuqama saba kiyyaa qaba jedhee dubbatuufi asirratti baay'ee waan natti ulfaatuufi qaama jijjiiramaa keessaa qaama fooyyee qabu ture haa jennu malee adda hin jiru. Haa ta'u waa'ee lammaa. Arrallee baay'ee uummanni Oromoo ka beekuu qabu. Lammaan yoo dhugumaan kaayyoo saba kiyyaa waadaa uummanni kiyyaa natti kenne hin ganne yookaan mootuu bakkumaan jira yoo akka jedhu taate arras qabsoo Oromoo tanatti as deemee makamuu qaba. Makamuun dirqama isarraa yoo jechuun dhuguma qabaate dhugumaan saba kanaaf qabsoorra jira yookaan mootuu saba kanaaf kaayyoo saba kiyyaa waadaa uummanni natti kenne san hin ganne yookaan mootuu bakkumaan jira yoo akka jedhu taate arra osoo arra lammaa namni ga'u kun qabsoo san keessa qabsoo ilmaan Oromoo kanatti as makame waa hedduutu dhufuu danda'a yookaan mootummaa san irratti addunyaan guutunuu irraa amantii guddoo irraa kaafti jechuudha. Sigalee lammaan afaan yoo lammaan akkuma duraanii san lammaa afaanuma isaa daa'imuma dibateetiin yoo isaa irratti gabbeetiin waan dubbateetiin ani bilchiginnaa fudhanne ka'ee dhuftaan akka hin fudhatinii fi akka mootu kaayyoo warra sirna naaftanyaa kana hin deeggarre yoo garsiisuu qabu saba Oromootitti makamee garsiisuun dirqama isaati. Qabsoo Oromootitti didee lubbuun isaa lubbuu ilmaan Oromoo lubbuu nama biraatiin addaa miti goma dubbanne jechuudha. Jechuun dhugaadha. Nama si dura jiru tokko nama mootuu wannoo ta'e tokko lammaa dhabuun Oromoo irratti waa guddaa ta'uu danda'a. Garuu qabsoo Oromootitti makamuu ni danda'a nama kana. Namni kun yoo dhugumaan qabsoo Oromoo dhugumaan kan itti jiru taate yoo qabsoo Oromoo daandiirraa maqee jira jedhee ka amanuuf yookaan mootuu qaama bilchiginnaa kana hin deeggaru kan jedhu taate qabsoo Oromootitti makamee hayyoota fi beektota Oromoo wajjin yookaan mootuu diddaa isaa dhugumaan gabbayee mul'ifachuu danda'a. Bareedaadhu ka raayyaa ittisaa inni ajajuun ilmaan Oromoo dhumata, ilmaan Oromoo gudeedamaa, ilmaan Oromoo hidhamaa, lammaan qabsoo Oromoo hin ganne jechuun anaaf natti mul'atu. Anis akkasumatti hubadhaa kanaaf kaasee waan sana haa ta'u nu amma qabsoo uummata Oromootitti makamuu qaba as deebi'ee jechuun lammaa qofaa fi miti Abiyyuyyuu Oromoo. Abiyyiin nu Oromoo gaafa an Oromoo jedhee Oromoo bakka bu'ee an Oromoo jedhee bakka hedduutti haasa'eerallee Oromoollee ta'ullee yoo baatee jedhee innumtuyyuu gara Oromoo haa deebi'uu jenna. Immoo gara Oromoo haa deebi'u yeroo jennu Oromoon gabroonfataa miti. Nama gabroonfatuu fi miti ka qabsoo Oromoon. Waan ofii dhabee waan ofii waan dhabeef waan dhabne sana deeffannaaf qabsoofne malee sabaaf sablammoota nu keessa jiraatan cunqursinee amma yeroon taraan kenna kochoon tun amma teenna koree keennatti amma kochoo teennatti nama biraa gadi qabna
anama fakkiin Oromoo keessa nama tokko onnee kiyya keessa wanti akkasii hin jiru si keessa illee hin jiru saba Oromoo hunda keessa wanti akkasii akka nu keessa hin jirre nu Oromoon sirriitti of beenna jechuudha. Nu ka barbaadaa jirru biyya sana keessatti birmadummaan saba kamiyyuu walqixxaatee walqixxummaan saba sana keessatti Amaaras Oromos Kambaatas Hadiyyas hundi isaa biyyoota sana keessatti walqixxummaan biyyoota diimookiraasiin biyya haala gaariin itti mirkanaa'ee waliin jiraatan biyya sana uumna jechuutti jirra malee gara qabsoo Oromootti as deebi Lammaa as deebi Abiyyi yoo jennu koottaa saba biraa waliin cafannee fidhaa jechuutti hin jiru sabni Oromoo jechuudha. Gaafiin teenna gaafii abbaa biyyummaati. Qabeenya kiyyatti waan qabutti ni fayyadama. Qabeenya keenyatti fayyadamuuf amma heeyyama gaafataa jirran. Silaa namni horii kan kee moonaa keetii baaftee gurgurattee waccuu ittiin bitatuuni silaa keetuma turte. Amma nu maal godhaa jirra? Horii kiyya baasee moonaa gabaa gurguradhu, re'ee kana baafadhee gurguradhu jennee nama biraa gaafatutti jirra jechuudha. Amma gaafiin kun hafee ofiini naannoo kiyya, mana kiyya, qe'ee tiyya ofii bulfadhaa gaafii jettu malee wannoo miti amma dura waaqnaa kaastee keewwata 39 as fuunaanii jette. Keewwanni 39 ana akka Oromootti homaa waan nu godhu natti hin fakkaatu. Maaliif biyyattiin guutuun Oromoo biyya kam amma naannoo diqqoo maal argitee keewwata saniif fayyadamuuf dhumuma yooma horuma dhuma irra taate malee yoo rakkannee jenne Oromoon filmaata hedduu qaba. Filmaata hedduutu jira. Filmaata inni qabu san keessaa seegalee ara Oromoon kadhataa jira. Seegalee rabbii keessanii qixxee keessa nyaadha. Qixxee keessanitti dhuga. Mirga hage isin qabdanii tan analli naa kenna isin qixxee nyaadha. Biyya kiyya irratti abbaa haa ta'u. Waliin nyaanna. Kafee taabuu baafatu. Waliin nyaanna waliin dhuyna jedhee kadhataa jira. Yeele biyya kana irratti Oromoo akka lammii lammaffaatti lafa isaatirraa buqqisanii mana isaatirraa qabeenya isaatirraa buqqisanii lafa isaatirratti fooqii ijaaranii jabanyaa itti godhaa dhakaa tumsiisaa dhakaa waqarsiisaa. Barataan Oromoo tokko baratee eebbifamee jedhe hojjetaa qansiraa ta'a. Qambulaa ta'a malee waajjira kamuu keessatti qaxaranii hojjetan. Sababiin isaas nama waajjirri mootummaadhaa waajjirri OPDOdhaa namoota baratanii namoota mootuu abbootii garaatiin guutamee jira. Dhaloota qubee kana namoota Oromummaa jaallatanii namoota sabboonaa ta'an ofirraa dhiibdeerti Itoophiyaan. Namoota gantuu fi abbootii garaa ofitti siisiteeti namoota mootuun abbootii dhugaatii fi abbootii qabsoo kanarratti wareegama guddoo qabne qeerroo ofirraa dhiibdeeti. Biyyattiin sun biyya Oromoodhaaf faallaa taateet kabiraatiif wannoo taateerti. Haadha taatee itti jiraataa jiran. Baay'ee asirratti waa'ee rakkoo Oromoo haasofnee hin finnu. Kanumaa fi kanumaan waa'ee kana bira darbuu barbaada. Inni kun maaliif rakkoon Oromoo guddaa waa hedduutu ta'ameera. Isaan sanniin sa'a kana keessatti kaafnee fixuu waan hin dandeenyeef waan tokko jedhee bira darbaa. Waa'ee keewwatichaa keewwata 39 yeroo dhiyoo keessatti mootummaa uummanni Tigraay itti fayyadaminna waan jedhu shakkii qaba. Ani hin beeku afaan illee guuttadhee hin jedhu wantoonni argaa jirru waan itti fayyadamanii jiran fakkaatu. Itti fayyadaman innumaayyuu waan dhumate fakkaata adeemsi isaanii yoo laallee filannoo geggeessuu deematanii mootummaan biltsiginnaa ari'aa jira hooggantoota isaanii kan asii naannoo kiiloo 4 jiranii
hedduun isaanii galaniiranii, namoonni isaanii ajajamuu didaniiranii, waa hedduutu deemamaa jira. Mee yeroo dhiyootti yookiin keewwata 39 tana warri jalnuu qabinnaa gaafas gaashi Abiyyi maala godhin naannoon Tigraay yoo keewwata 39 jalqabde fakkeenyummaa saniitiin biyyattii Itoophiyaa tana keessatti uummata hedduutu qoqqoodama. Wannoo jira beekte rakkoo hedduu gidiraan Itoophiyaan tun irratti ba'aa taate. Kan akka Oromootti cinqaa fi gidiraa hedduu keessa jiru kan biraallee sablammii hedduutu jira beekte. Sablammiin hedduu keessaa keewwata 39 filannoo godhatanii keessaa boqqoo danda'u. Kanaaf mee kana waan dhiyoo gaarii haa buusu yeroon filannoo dhiyaateera. Mee mootummaan Tigraay ministeera biyya alaa filatamu. Mirga qabu baay'ee. Mirga qabu. Filannoo fi adeemsifachuudhaaf mirga guutuu qabanii mirga isaaniitti fayyadamanii mootu baay'ee amma dhuguma dubbachuudhaaf sababa koronaa kanaa miti beeki filannoon kun amma kan dabraa jiruuf. Mootummaan Abiyyi mootummaan Bilxiginnaa tuni akka hin filatamne akka mootuu paartileen Oromoo sadan paartii Oromoo sadan Kaafaa'oo, Faabaa'oo fi Abaa'oon akka olaantummaadhaan biyyattii Oromoo sanii fi Itoophiyaa san keessatti akka injifatan waan beekaniif kanaaf akka injifataman waan beekaniif mootu kanaaf sodaataniitiin sababa koronaa waan adda addaa godhaniitiin achi dabarsuudhaaf barbaadan malee biyya san keessatti filannoo gochuun ni danda'ama. Koronaan amma biyya faranjii koronaa itti baay'ate kanattu nu harki gamees tokko amma baanee hojii jalqabaa jirra. Biyya akkatti koronaan itti baay'ate kanattu jechuudha. Itoophiyaa guyyatti koronaadhaan namni 3-4-5 qabamu tana keessa dhiisi. Kan guyyatti 10,000 qabamu keessattuu namni bahee bobba'ee hojii idilee isaa haga ta'e namuu hojjetaa jira jechuudha. Tigalee feekidha wanti sodaa inni injifatamna jedhurraa yookaan immoo ofitti amantummaa waan hin qabneef Bilxiginnaan sodaa sanarraa ka'anii uummanni Oromoo sablammiin kamuu paartii Bilxiginnaan filatu. Sirni nafxanyaa duraanii san namni ofirratti deebisuu barbaadu hin jiru sablammii kamuu. Dhugaa dubbachuun namni tokko ofirratti hin deebisu. Bilxiginnaan ni kufti guutuu Itoophiyaa keessatti miti nama biraatis naannummaan Amaaratu Bilxiginnaa hin filatu. Sababiin isaas naannoo ofii kasararamte saniin Amaarummaa ofiitiin namni boonuu jalqabeera. Itoophiyaa waan odoontaan namni bara amma yeroo kanatti namni saba ofiitiin irra boona. Itoophiyummaan akka lammiititti namuu ilaala malee akka wannootti akka dabalataa tokkotti ilaala malee namni biyya san keessatti Amaarrillee Amaarummaa isaatiin boona. Tigrilleen Tigrummaa ofiitiin boona. Oromalleen Oromummaa ofiitiin boona. Walaayitaan akkasi. Kaafan akkasi. Guraageen akkasi. Kuun akkasi. Dhaga'oo maal kunniin kun sablammiin biyyoonni keessa jiran hundi eenyummaa ofiitiin biyya irratti boonanii waggaa 27 itti of tuulaa yookaan immoo namni Oromummaa ofiin sabummaa ofiitiin ittiin boonaa wannoo jedhe keessatti har'a deebitee eenyummaa isaa harkaa fudhadhee Itoophiyaa tana sitti fe'aawwatteen Itoophiyaa duraanii dullatti caasaa sansirratti fe'aawwatteen hanqaa ofirratti itti badhannuu hin qabnu. In danda'amu dhugaa kun sanumaan mi'aarraa waa'ee haala yeroo illee kanumaan bira darbineeti sagantaa kana kan guyyaadhaa goolabuu fi isa xumuruu fi mee dhumarratti yeroo biraa walitti deebinaa hojii babbareedaas qaba jetteetta. Isa kana xumuruuf silaa har'atti sagantaa gabaabaa kana keessatti waan silaa dubbachuuf yaaddee osoo hin dubbatin hafe akkasumas dhaamsa saba Oromootiif qabdu saba kee Oromoo nama ummata si jaalatu sanaa qabdu waan jettu yoo qabaattee fi sirba jaalattu tokko saba keetiif sirba hundaa jaalatta hojii kee hundaa bareedaa nus akkasuma kanaan oduu nu xumurtee sagantaadhaa xumuruun duratti kaname waan jettoo qabaatte carraa sii kenna itti dhiyaadhe.
duraan dursee isinii sagantaa kanarra naaf feertan ammallee irra deebi'eetiin ulfaadha isin jechuu barbaada. Uummata bal'aa wal dheebonneen walitti na deebistanii wal agarsiisuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Sanitti aansuudhaan garuu uummata Oromootiif saba bal'aa kanaaf wantan jechuu barbaadu wantan isinii dhaamu har'as kaleessas tokkummaadha. Har'as tokkummaadha, borus tokkummaadha. Wantan isinii dhaamu kana malee waan biraan jiru. Tokkummaadha. Yoo tokkoomni salphina kana jalaa ba'uu dandeenya. Amantiin, lagaan, gandaan wal qooduu dhiifne tokkummaa keenya irratti ciccinee qabsoo jalqabne waadaa abboonni keenya ittiin jalqabaniif haga birmadummaatitti haga biyya teenya bilisoomsannee birmadoomnutti qabsoo keenya itti fufachuu qabna. Qabsoo keessanitti cichaa jabaadhaa tokkummaa keessan jabeessan jedha. Inni dhumaan mootuu sirba yeroo dhiyootti gadhiisuuf deemuu qaba. Waa'ee tokkummaati irratti sirba san mootuu yeroo gabaabaa keessatti isinii gadhiisa. Akka abdiidhaan eeggatanii uummata hundatti sheer naa gootanii gurra ilmaan Oromoo hunda naa galchitan kabajaan ilmaan Oromoo hunda gaafadha. Sirbi mootuu jechuun sirboota kiyya hundaa nan jaaladha. Egaa sirba tokko mootuu nu affeerinaan jette. Sirba namni hundi akka malee jaalatu sirba Oromollee Oromiyaa tanallee bakka takkatti fideetiin ibsuu danda'u sirba Oromiyaa bal'oodha. Oromiyaa bal'oo biyya dachiin bal'aa kutuu sikkoo mandoo Arti baalee laalaa burqaa atleetotaa boko jirraan baanee shawaa waliin geenne handhuura Oromiyaa daawwannaa Finfinnee Harargee fi Walloo Wallaggaaf Wambaraa Jimmaa Abbaa Jifaarilu Abbaa Booraa Bulee Horaa laallee gara Gujii deemnaa yaa Balloof Moyyaalee biyya hangafa kennaa daawwanna Booranaa keenya abbaa nura Baaleetii bakki toonutoo hadhaa bahaadiyaa Oromiyaati naanneyaa Oromiyaati baay'ee si yaadee jira. Yeroo dhiyootti nan dhufa. Oromoo kiyya baay'ee sin jaaladha. Oromiyaa baay'ee si yaadee jira. Oromoo kiyya baay'ee si yaadee jira. Yeroo dhiyootti yoo Rabbi jedhe qamallee nan dhufa. Biyya abbaa kiyyaa hedduu yaadee jira. Dhugaa dubbachuuf akka bishaanii isin dheebadhee akka midhaanii isin beelee jira. Baay'ee sin jaaladha. Hedduu ulfaadhaa naa jiraadha. Bakka jirtanitti baay'ee si yaadee jira. Hedduu sin jaaladha. Kabajamaa wayyamaa naa jiraadha. Ulfaadhaa sirba kiyya Oromiyaa bal'oodhaan turtii gaarii naa godhadha. Oromiyaa bal'oo biyya dachiin bal'aa kutuu sikkoo mandoo Arti baalee laalaa burqaa atleetotaa boko jirraan baanee shawaa waliin geenne handhuura Oromiyaa daawwanna Finfinnee Harargee fi Walloo Wallaggaaf Wambaraa Jimmaa Abbaa Jifaarilu Abbaa Booraa Bulee Horaa laallee gara Gujii deemnaa yaa Balloof Moyyaalee biyya hangafa kennaa daawwanna Booranaa. Kenya abbaa nura Baaleetii kutoo hadhaa bahaadiyaa Oromiyaati naanneyaa. Kenya abbaa nura Baaleetii abbaa kiyyoo kutoo hadhaa bahaadiyaa Oromiyaa irra naanneyaa. Abbiyyoo yaa Amiin Huseeniyaa abbaa kiyyoo kutoo hadhaa qabaa kibbaa wanna nutulle nurraa jibbaa. Abbiyyoo yaa Amiin Huseeniyaa abbaa kiyyoo kutoo hadhaa qabaa kibbaa wanna nutulle nurraa jibbaa. Biyya mukaa biyya gaarreenii biyya dubrooma magaalanii Oromiyaati
diya naannaya Oromiyaa diya yaadanta abaaqiya Kabbano kuula fakkaatisa Oromiyaa diya naannaya Oromiyaa biyya gootota abaaqiya Sooratti haadha hayyoota Oromiyaa diya naannaya Ilmaan bobaa jala kaayyate abaaqiya Dirratti baatti bineensota Oromiyaa diya naannaya Balirena la badenya la kuwabe tibute madawala putioida la kuritenya tibute Oromia dia farta la bayu kapujarta sunagada ambulla duda naliyama wal barti sunagada ambulla duda karuta wal barti sunagada ambulla duda karuta wal barti sunagada ambulla duda karuta wal barti sunagada ambulla duda Sinarogo wal batida Sinagada ambulla duda Adarogo wal batida Sinagada ambulla duda Ebarata wal batida Banura baleti abariya Kutaa ajaa bahaniya Oromiyaa diya naannaya Banura baleti abariya Kutaa ajaa bahaniya Oromiyaa diya naannaya Abdiyo yaa nuruseeniya abariya Kutaa ajaa kabaa kibaa wanna nu tolle nu raajiba Abdiyo yaa nuruseeniya abariya Kutaa ajaa kabaa kibaa wanna nu tolle nu raajiba Diya naannaya Oromiyaa biyya baakiya abaabiya Sida wajjuu jirra naannaya Oromiyaa diya naannaya Biyya biyyoo qabna uumarra abaabiya Kan ittiin boonu yeroo mara Oromiyaa diya naannaya Laga haroo irra yaaseo abaabiya Kenna rabbiin nu badhaaseo Oromiyaa diya naannaya Balirena la badenya la niwabe tibute madawala putioida la kuritenya tibute Oromia dia farta ala bahayu kapujarta sinagada ambulla duda naliyama wal barti sinagada ambulla duda karuta wal barti sinagada ambulla duda karuta wal barti sinagada ambulla